Silkiin keessa yoo rakkoo godhatee bakka kamiyyuu deemuun dursa koodii kana bira deemtanii cheeggootu dursa jechuudha. Kunoo haaluma kanaan bilbila keessan irratti waan nama barreesse isinis barreessaa. Isa booda gara kana isin fidaa. Kun asirratti faaktorii resiitiidha waan ta'eef kan hin tuqinaa isinii. Version nambarii ilaaluu dandeessu seentanii ta'uu jechuudha. Beewular nambarii firmware version jedha. Firmware version jechuun intana sooftiweeriidha jechuudha. Inni sooftiweerii bilbila kanaati. Modeela yookiin immoo lakkoofsa sooftiweeriin kun ittiin bu'uudha. Ittiin fe'amu jechuudha. Walumaa galatti bara isaa ilaaluu dandeessu, aimii isaa ilaaluu dandeessu, wantoota adda addaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Paas hin jedhu yoo rakkoo qabaate paas jedhan kun rakkoo hin qabu waan ta'eef paas jedha. As deebitanii maayikii, ispiikarii, chaarjerii, eerfoonii, kaameraa, ifasaa jechuudha laayitii hunda dabalatee cheeggachuu dandeessu tolda biraan deemiin. Tachiillee taach iskiriin kan jedhu sana tuquudhaan gara tachiin keessan bakki inni hojjetuuf bakka inni hin hojjenne cheeggootu jechuudha. Yoo hin hojjetu ta'e hin tuqamu. Amma harkaan gadi irra oofaa jira. Maaliif ni hojjeta jechuudha. Tachiin isaa ni tuttuqaa. Rakkoo biraa yoo qabaate immoo hin tuqu jechuudha. Amma immoo akkuma ilaaltan haala kanaatiinis ni jira yoo jidduutti hafe jechuudha. Bakki tuquu yoo bakki hin tuqne yoo jiraate jechuudha. Akkuma ilaaltan kan biraa immoo hoombatanii paawaroo fi kan sagalee ittiin dabalan sagalee ittiin qannasan kan ittiin duubatti deebi'an hoomii isa jidduu isa caafii reesiintii kan ittiin goonu. Kana hunda isaayyuu cheeggachuu dandeessu. Silkiin kun fakkeenyaaf rakkoo qaba. Rakkoon isaa kan sagalee ittiin dabalan irratti cheekiin goone. Kanaafuu feel jedheera jechuudha. Kan rakkoo kana qaba jechuudha. Silkiin keessa yoo rakkoo godhate bakka kamiin deemuun dursa silkii keessaan koodii kana keessa galtanii waan inni isiniin jedhe hunda gochuu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf silkiin keessan chaarjerii hin fudhatu ta'e chaarjer kan jedhu irratti tokkii jettuuni isa booda chaarjeriitti sakkaatu hin hojjetu ta'e eeyyee paasiin jedha. Hin hojjetu taanaan inni achumatti feelsiin jedha. Rakkoo maayikii qabaate hunda isa cheeggochaa deemtu jechuudha. Piraktikaala ofuma keessanii ilaalaa deemtu jechuudha. Kun amma paas fingerprintiin maal fayyaadha isin jedha. Ashaaraa harkaa jechuudha. Ashaaraa harkaan tuqee mi'a ashaaraa harkaa keerra kaa'e jennaan ni hojjeti. Kanaaf fayyaadha isin jedha jechuudha. Haaluma kanaan rakkoo biraallee haala kanaatiin ilaallachuun ni danda'ama. Kanaaf salphumatti koodii amma kana fayyadamtanii ilaaluu dandeessu. Guyyaa biraa immoo silkiiwwan biraa haala kamiitiin ilaaluu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon kunis immoo barumsa xiqqoo inuma si dabarsa jedhee yaada. Kanaaf sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatiin ani isiniin jedha.